Kuni taarikii yookaan hoduu jireenya durbummaa isheeti. Utuu durbummaan ishee hin heerumini utuu hin kennamini asirratti waa'ee jireenyaa, waa'ee jaalala warraa, jaalala biyyaa, jaalala mana ofiitti guddatanii dhiisanii deemuu, jaalala obbolaa waan hundumaa himanii galgala gaafa isheen kennamtu immoo wal ga'aniiti. Dubartoonni ijoolleen durbaa wal ga'anii warra sargii warra fuudha sana dhiirota ija isaaniitti galgala sana dhugaa kanaan deemu. Siiqqee kana jechuun bilisummaa isheeti. Ammas immoo dubartoonni baay'een gaafa lolli jiru wal ga'anii gaafa siiqqee kana ol kaasanii callisaa jechuudha. Callisaa jechuun yoo lolli jiraate lola dhaabaa jechuudha. Araara jechuudha siiqqeen kun. Adde Dassituuni haadha manaa Dr. Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantii duraanii turanii. An gara koo baay'ee gammadeen jira. Guyyaa har'aa dhufee asitti isin arguu kootii fi qopheen keessan baay'ee gaariidha. Isinitti gammadee jira. Eebbifamaa. Ani akkan dhufee dhaabbatetti Faatiyaa nan galateeffadha. Hiriyoota ishee wajjin na waamanii reefuu takkaa iddoo kana hin dhufne reefuun dhufe. Biyya Firaanfookutti hin taa'a. Haa ta'u iyyuu malee biyyi hormaa namni biyya hormaa 100 taa'u iyyuu biyya hormaa biyya ofii miti biyya liqeeffatamee taa'uudha. Ta'u iyyuu gisee namni biyyaa ba'u waan fe'e ta'u biyya isaan irraanfatu bulee ka'ee boraasii jala isaanii sennaa ciise ennaa ka'ee deemes yoo abjootes yoo yaades yoo dubbachuuf jedhis fakkeenya biyya isaa himee dubbata. Ani immoo keessumaa saba Oromoo hamma malee jaalladha. Saba Oromoo koo baay'een jaalladha. Maaliifi namni akka saba Oromoo wal jaallatu hin jiru sabi akkasii. Bitaa mirgaa booddee fuulduraa yoo dhufne iyyuu Arsiin hundee keenya biyyi Arsii hundee Oromooti. Kan isinitti himu. In booddee lafa guddifannee hamma Wallaggaatti deemnee bara durii immoo hamma Gondoritti yubbinneerra. Inni taarikii gabiraati. Haa ta'u malee asitti garuu gaafa dhufnu wanti isin gochaa jirtanii wanta nu qaanessu miti wanti nu gammachiisudha. Keessatti immoo dubartoonni akkam biyyaa dhagayeettis akkam beekuttis dubartoonni kutatoodha. Warraa fi abbaa warraatii fi maatiidhaaf. Dubartiin abbaa warraa guddiftee maatii guddiftee guddinni abbaa warraa popularii ta'uun abbaa warraa jabina dubartiitiin jabina dubartootiin dhageessu. Ani amma dhufee wanta isinitti gammaduu koo isinitti himaa qopheen kun baay'ee gaariidha. Adaraa wal jaalladhaa ulfina walii kennaa. Oromoo amantiin garaagaraan baasu. Faamilii mana garaagaraatti dhumnuyyuu nu isaanuma afaan keenya sunuma. Yeroo kanatti walitti jabaadhaatii wal gargaaraa wal bukkee dhaabbadhaa. Wanti isin asii gootanii maatii keessan guddifadhaa ijoollee keessan guddifadhaa isaan borii nu guddisu. Saba keenyaaf saba boriiti ijoollee keessan. Isin ijoollee keessan gaafa guddifattanii gaariitti barsiifattanii booddeetti isintu wanta guddaa gootani. Poolitikaa isin injifattaniittu waan hundumaa injifatteen hundi faamilii keenyas keessan danda'uun achirra dabartanii gaafa immoo gargaarsa gootanii walii fi biyyaafis poolitikaas yoo fooyyeffatanii
itti dabalamee caalmaa Oromooti guddina Oromooti. Ani akka dubartiitti biyyaa gaafan bahee biyya kanatti afaa koon beeku. Garuu yeroo dheeraas taa'eera. Yeroo dheeraas taa'ee cabuu Oromoon agarree guddina Oromoon arge. Yennaa akka akaakayyuu keenyaayyuu jabaachuu baanne akka waaqayyuu keenya jabaachuu baanne isin warra irraa hin irraanfanne waaqayyuu keessan itti fufuu qoradhaa yoo akka hoota qabaatanii akaakota qabaatanii ammallee qoradhaati ijoollee keessanitti dabarsaa. Dubartoonni immoo mana keessanii giifti keessanii iddoo baay'ee isinii oolti. Warri dubartootaas immoo warra keessan ijoollee keessan gaarii godhaatii eeggadhaa. Ilkaanniyyuu warra rukuta walli ben yoo jiraateyyuu ilkaannumtuyyuu warra rukuta. Inni taataan qabu walii galtanii wal jaallatanii wal gorsitanii jiraattu baay'ee eebbifamaa. Waa'ee ulee kanaa namni siiqqee beektu natti fakkaata. Baay'isee hin barbaadu. Dubartiin gaafa heerumtu siiqqee kana kennameef heerumtee siiqqee kanaan deemu. Siiqqee kana jechuun bilisummaa seeti. Ammas immoo dubartoonni baay'een gaafa lolli jiru wal ga'anii gaafa siiqqee kana ol kaasanii callisaa jechuudha. Callisaa jechuun yoo lolli jiraate lola dhaabaa jechuudha. Araara jechuudha. Siiqqeen kun ittiinis ijoolleen guddifamaa manni guddifamaa sabni Oromoo kanaan guddate. Gara biraan immoo innaan hime waa'ee dubartoonnaan hime waa'ee mi'a kana har'a fidee dhufe. Waa'ee kana dibbeen kun dubartoonni gaafa ijoolleen durbaa gaafa heerumanii asirratti waa'ee isaanii katabu. Kun akka dikshineeriiti kuni taarikii yookaan oduu jireenya durbummaa seeti. Utuu durbummaan hin heerumini utuu hin kennamini asirratti waa'ee jireenyaa. Waa'ee jaalala warraa, jaalala biyyaa, jaalala mana ofiitti guddatanii dhiisanii deemuu, jaalala obbolaa waan hundumaa himanii asirratti boo'anii taphatanii sana booda deemu. Galgala gaafa isaan kennabdu immoo wal ga'aniiti dubartoonni ijoolleen durbaa wal ga'anii warra sargii warra fuudha sana dhiirota ija isaaniitti galgala sana dhugaa. Garuu gaafa heerumtee deemtu immoo harka abbaa warraasa jirti nagaadhaan jiraatti. Kuni kanaan fides hin agarsiise gara waggaa 200 ta'uu danda'a kun baay'ee wanta turedha. Dibbeen kun illee anaa wajjin biyya baate iseenis biyya san irraanfanne anis biyya kun irraanfanne baay'ee eebbifamaa isinitti baay'isuu qophaa'ee illee ture hin ga'a. Adde Dastituuni haadha manaa Dr. Nagaasoo Gidaadhaa pirezidaantii duraanii turanii akkasii baay'ee kabajamtuu teennaa Oromoo irraa nama hafuu miti. Hamiidhaan bakka isaaniitti nu deebisaa iddoo ulfaataa. Sagantaa lamatti aanu adde Saaliyaa Abbaa Nagaa dhaamsa gabaabduu qaba jedhanii al takka hamilee nuu kennaafi hamilee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkasumas obboleewwan biraa akkam jirtu nagaadha. Duraan dursa obboleewwan Sikkoof Mandoo hundeeffama waggaa arfaffaa keessanii dhaloota waldaa keessanii baga geessanii baga waliin geenye jechuun barbaada. Akkuma beekamu bara 2021 waldaa kana hundeeffama isaa dhaloota isaallee waliin kan kabajnee waliin kan hundeessine sana arra deebi'uudhaan ammas hundeeffama keessan arra deebitanii waan nu affeertaniif arra deebi'ee maqaa waldaa Shanangibeetiin ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa jechuun barbaada. Ittaansuudhaan akkuma beekamu waldaan Shanangibee egaa biyya Jarman keessatti hundeeffame
waggoottan 8 ol lakkoofsisee jira. Bara 2016 kaasee rakkoowwaniif danqaawwan keessoof alaa qunnaman jiraatullee tarii rakkoowwan isaa etu dudduubbeetti san deebisiin rakkoowwan jiru etu bakka jiru irratti san naabiin yoo nagahee jira jechuudha. Akkasumas akkuma hadda qaqqabe boris iftaanis kan itti fufutaa. Waldaan keenya akkuma beekamu rakkoowwan fi ijaaramawwan waldaalee Oromoos ta'ee waldaalee akka namaatti biyya keessatti ijaaramanii deemanuuf biyya keessa jirru kana keessatti ijaaramanii jiranu keessatti rakkoowwan hawaasummaatii fi diinagdee hawaasa keenya qaqqabu akkasumas nama akka namaatti qaqqabu saba amantii etuun jedhin deeggaraa hadda gahee jira. Akkasumas waldaan kun boris akkuma kaleessaa boris kan itti fufutaa jechuudha. Ergaa gabaabaanan dabarsuu barbaadu asirraa ergaawwan gurguddaadha kan jarri nuu dabarsanii kan nurraa dheegamu fudhannee hojiitti kuudha jechuudha. Kanaaf waan jarri jedhan sana arra deebisuu tuun taane dhaamsa jarri nuu dhaaman san hojiittaa dhiiknuu dhaamsa jedhuudhaan nan qabu. Maaliifi ijaaramuun kan keenya akkuma sila ibsamaa ture tokkoffaa miidhagina mataasaa qabaa, lammaffaa rakkoowwan hawaasummaa diinagdeetiif rakkoowwan keenya adda addaa hiikachuudhaaf nu gargaara jechuudha. Tarii nu akka carraa ta'ee biyya keessatti dhalannee aadaa beeknaa, safuu beeknaa, haala amantii keenyaallee beekna jechuudha. Daa'imman keenya biyya kanatti dhalatan garuu aadaa biraati kan jarri keessatti dhalataa jiranu, amantiin jarri keessatti guddatullee amantii biraati, safuu jarraa hin beekanu. Kanaaf nuti yoo ijaaramnee tokkummaa kan keenyaan deemne daa'imman keenyallee aadaa keenya safuu keenya akka jarri itti fufsiisanuuf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Tarii rakkoon hawaasummaaf diinagdeenuu ittiin hiikannu akka jirutti ta'e. Kanaaf dhaamsi gabaabaan ani dabarsuu barbaadu obboleewwan kan koo jedhan irratti tokkoon keenyaaf humna, tokkoon keenyaaf utubaa, tokkoon keenya bakka hanqinaaf rakkinni jirutti hidhuu keenya guuttannee wal qabannee tarkaanfachuuf fundureetti deemuu qabna malee rakkoo keenya akka rakkootti tarii akka nama biyya hammayyaa keessa jirutti rakkoo waliin haasa'anii hiikuutu furmaata malee tarii Oromoon akka Oromootti kutaan wal qoonnee gandaan wal qoonnee even sadarkaa gooxiitti gabbuunee wal ijaarree socho'uun barbaachisaa miti. Kun nuuf kufaatiif safuu guddaadha jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuu qabnaa ergaa jedhu dabarsuun barbaada. Haala yeroo jiruun ergaa koo kanuma irratti hin gabaabsaa. Sagantaa kenna akkuma itti fufetti jira. Sagantaa nama itti aanu keessummaa kenna Niizerlaand irraa dhufan Dr. Nasruu Hasan nu hedduutti argamanii gara waltajjiitti nu simadda. Maal akka nuun jedhan dhaamsa maalii akka qaban walumaan dhageeffannaa. Hamilee akkana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan xiqqaa guddaan dhiiraa dubartiin namni fagootiif kan dhihoo sagantaa sikkoo mandoo waggaa arfaffaa kabajaa isaatiif jecha namoonni bakka kana argamtan hundumti baga gammaddanii baga guyyaa kanaan isin gahe jechuun barbaada. Egaa keessummaa kabajaa ta'ee jidduu keessanii argamee akka isinii wal baru akka isinirraa waa baru hireen haalaatuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Egaa kanatti aansuudhaan dhugaa dubbachuuf namoota akka isinii kanaafootti wanti waa dubbatan beekumsi addaa isiniif laatanis hin jiru. Garuu yoo namni ofii ol biratti argame muuxannoo fi beekumsa waan xiqqoo qaburraa waa walii jechuun dirqama. Waan gaarii hojjetaa jiraattanis waan gaarii hojjetaa kanarratti cimaa jabaadhaa kan kana caalu hojjedhaa waliin jechuun hamilee waliif ta'uun aadaadhuma kennaa wal jajjabeessuun waanuma nurraa eegamu.
kanaaf jecha waan gabaabduu takka lama dubbachuun barbaada. Egaa jalqabatti namni barreessituun beekamtuun takka maal jette Maaya Anjeluu waa'ee biyyaa bahuutiin wal qabatee namni tokko yoo biyyaa bahe qaamaan biyyaa baheera garuu biyyi isa keessaa hin baanee jetti. Nuti erga biyyaa baanee hundumti keenna qaamaan biyyaa baaneerra garuu biyyi teenna dachiin teenna ummanni keenna bakki itti dhalanne guyyaa takkalee nu keessaa hin baane jechuudha. As jiraannee waa'ee biyya sanii yaanna, as jiraannee waa'ee ummata keessaa baanee dheebonna, as jiraataa ufii keenna jiruu fooyyaa jiraataa waa'ee ummata biyyatti rakkatu, waa'ee ummata biyyatti dararamu isaan wajjin yaadaan rakkannaa jechuudha. Inumaa rakkoo isaanii furuudhaafi akkuma amma waldaanii kuni waggoottan dabre, waggaa arfan dabran kana keessatti waan amma duratti Jamaal Faataa agarsiisaa turan sana waan gaggaarii uf bira dabranii sabaaf waa tahuu uf gadi qabanii isa ammootu rakkate isa kufe ol qabuudhaaf yaadu sadarkaa sanatti deemtanii jechuudha. Kun dhugaa dubbachuu fi waan gaarii waan hedduu nama jajjabeessu fakkeenyummaa gaarii waan biyya Awurooppaa kana keessatti waldaa hedduu qabnaa, hawaasa hedduutu jira. Hundumtuu waan humna isaa waa godhuudhaaf waa hedduu carraaqaa kan garuu sadarkaa kanatti itti mirkaa'aaru hedduu miti. Kun isiniif jajjabina gaarii ta'uu qabaa, isiniif hamilee gaarii ta'uu qabaa. Inumaa namoota akka nuutiif hawaasa biyya biraa jiruu fi isinirraa waa barannee waan kana fakkaatu akka hojjennuuf danda'amu inumaa waan kana caalu akka hojjennuuf hamilee waan nu taataniif hedduu galatoomaa isiniin boona jechuun barbaada. Keessumaayyuu yeroo tokko waa'ee ijaaramuu kana yoo laga as ceenu yoo gamana dhufnu xiqqeessine ilaalla nuti. Maaliif biyya faranjii dhufneerra biyya ijabanatti dhufneerra bakka wanti hawaasa Oromoo sikkoomandoo maal wanni jedhamu kun homaa akka waan hin barbaachisnetti akka waan boodatti hafaa ta'etti akka waan gadhee ta'etti namni ilaalus jira. Kun abshaalummaas miti beekumsaas miti an akka ilaalutti duubatti hafiinsa. Ilmi namaa sooshaal animaalidha. Hawaasaan alatti gareedhaan alatti nama si fakkaatuun alatti nama ilaalcha kan keetii fi muuxannoo jireenya ati qoodatte keessa dabre beekuun alatti calliseetuma akkas harka kiisii kaawwattee uffata tolfattee karaarra deemuudhaan akka dhala namaatti guutuu ta'uu hin dandeettu. Fakkeenyaaf muuxannoo jireenyaa isa Saharaa, isa Liibiyaa, isa Meeditiraaniyaan, kan Laampaaduusaa, kan maalii kana namni faranjiin kana ni beekti. Faranjii dhiisaa maatiin keenya kan biyyatti dhiisnee biraa dhufne kana ni qoodataa, madaa kana ni hubataa. So namni asitti nuti wajjin jiraannu yoo teennee shaayii buna dhugnee muuxannoo kanarraa haasofne waan wajjin sheergoon waan obboleessa biyyatti waliin dhalanne caalaa waan keessa keenya tuqu waan miira keenya tuqu waan hedduu qabaa jechuudha. Kuni wajjin jiraachuu keessaa dhufa. Kophaa keenya deemna taanaan aalima ta'uu dandeenya, barataa ta'uu dandeenya, ustaaza ta'uu dandeenya yookiin dargaggeessa yookiin abbaa qabeenyaa kan biyyatti beektu kan maqaa gurguddaa qabu. As dhufee jennaan kophaa deema taanaan ummata akkanaa kanaan hin marfamu taanaan hundumti isaa eenyuyyuu miti. Eenyutu isa beeka. Amma aalimni keenya sheekni keenya Morokoo keessa seenee akka simboo qabu sana maqaa qabu sana abbaan qabeenyaa keenya faranjii wajjin deemee yookiin Morokoo wajjin yookiin Tarkii wajjin deemee laphee isaa dhiibatee namummaa isaa guuttatee sadarkaa sanii jiraachuu hin danda'a. Baay'ee rakkisaadha. Hundumti keenya kan tollu hawaasa keenya keessatti, qaama keenya keessatti, sanyii keenya keessatti nama nu beeku nu fakkaatu. Kana jechuun kaan wajjin jiraachuun hin barbaachisu. Kophaa keenya deemuu qabna. Oromoon qofti jechuu kiyyaa miti. Waan fedhe taanaan addunyaa amma jirru kana keessatti hangamuu dhalli namaa tokko haa jennu malee Neezerlaandiif biyyi kun waan wal fakkaatanii waa hedduu akkuma qaban daangaan isaan gargar baasu wanti tokkummaa isaanii qofa osoo hin taane adda addummaa isaanii calaqqisiisu waa hedduutu jira jechuudha. Ka afaanii qofaa miti. Wantoota hedduu jira. Nuti ammoo lagasii lafa fagoos irraa dhufnee asuma dhufnee waggaa 5 waggaa 15tti faranjii ta'uu ummata biyya kana dhibba ta'uu hin dandeenyu yoo dhabamnee bakka hin taane seennee akkasumatti kophaa akka nama maraatee akka nama sanyii hin qabne akka nama haafa hin qabne badu yoo taate malee. Kanaaf uf ta'uun wal qabachuun hedduu barbaachisaadha. Waan biraatii miti.
waa'eedhuma ganda itti dhalannee baadiyaa keessa guddannee masjiida bataskaana si'a hedduu itti deddeebinee nama nu yaadachiisu nama nu qaabachiisu hedduu nu barbaachisa. Jireenyi ilma namaa waa'ee har'aatii waa'ee boruu qofaa miti. Kaleessis hedduu murteessaadha. Sammuun keenya duuba deemee maal keessa akka dabrine akkamitti akka as geenne ammoo yoo maal goone gara fuulduraatti waan ajaa'ibaa raajii hojjannaa hedduu barbaachisaadha. Takkitti qofa dhaabbatanii fuuldura deemuun hin danda'amu jechuudha. Egaa dubbii tiyya gabaabsuudhaaf isin dheeressee dhiifama naa gootu waa'een ijaaramuu biyya kana keessatti akka hawaasota biraa kan itti hinaafnu yookiin kan isaan ta'uudhaaf hawwinuu ta'uu barbaana taanaan karaa siyaasaa haa ta'u fakkeenyaaf waa'ee biyya kanaan beekuu amma Neezerlaanditti hawaasni Turkii faatii baay'achoo fi humna godhachoo bira dabranii siyaasa biyya sanii keessatti paartii adda addaa keessa hirmaachuu bira dabranii paartii dhaabbatani. Awurooppaa keessa waan ta'e takkaa ta'e hin beekne paartii mataa isaanii hanga yeroo dheeraatti ka ture maanini paartii siyaasaa adda addaa keessatti hirmaachuu kaadhimamaa ta'anii mul'achuu siyaasa biyyattiitii fi imaammata keessatti dhiibbaa adda addaa godhuudhaaf yaalu ture. Waggaa 4-5 kana keessa maal godhanii hin hirmaannu inumaa ofii keenyaa paartii dhaabbannee imaammata biyyattii irratti karaa barbaaduun akka barbaadnu waa hojjechuudhaaf yaallaa jedhame. Kophaa deemuudhaan nama 3-4 qofa ta'anii waa hojjechuudhaan waan hagana gahu dhugoomsuudhaan miti. Siyaasa biyyattii keessatti hirmaatanii imaammatuma ummata magaalaa Nuurenberg jiru kana naannoo kana jiru irratti waan saba kanaaf ta'u waan hawaasa kanaaf ta'u karaa barnoota haa ta'u karaa saayinsii fi teknoolojii haa ta'u akkasumas karaa diinagdee haa ta'u karaa mana jireenyaa karaa ijoollee karaa faamilii reunification biyyarraa namatti as fiduu ta'uu danda'a. Waan akkana rakkoo gurguddaa jennu waa'eedhuma rakkoo waraqataa rakkoodhuma guyyaa guyyatti nu cinqu kana irra aanuudhaafi qormaata kana keessaa bahuudhaafi kophaa fiiganii yookaan nama 10-15 gurmaahanii rakkoodhuma mataa keenyaa furachuun hin danda'amu. Kun ka ta'u maanini yoo akka amma galma guutame kanatti nama hedduun ijaaramee jaarmaa cimaa fi humna qabu taamee yoo as bahame waan bubuutuu qofa qoqqoyachoo qofa osoo hin taane imaammata biyya kanaa imaammata magaalaa kanaa irrattis dhiibbaan godhamee waan ofii barbaannu magaalaan tuni waan nuti barbaannu mootummaan kun akka godhuudhaa fi dhiibbaa godhuun danda'amaa jechuudha. Yoo kiisa keenya akka hawaasatti yuuroo 50 fuune yuuroo 200 karaa biraa irraa dubbannee hojjannee waa barreessinee proposaalii adda addaa dhiheessinee akkamitti madda adda addaa irraa maallaqa arginee rakkoo asii furuu even san bira dabree rakkoo biyya jirullee humna cimaadhaan furuu akka dandeenyu irra jabaannee hojjechuu qabna. Kun kan ta'u yoo nama 5 nama 15 yoo fiigne osoo hin taane yoo gamtaa humna qabu kan miilaan gadi dhaabbate kan muuxannoo waggaa 5-15 horate yoo taane qofa faranjiinlee waa namatti kenniti jechuudha. Yoo ijaaramaa waggaa 5 booda kadii gamnu ammas kabiraa dhaabna haarawa ammas kabiraa dhaabna haarawa wajii namni waa hojjechuudhaaf fedhii qabu hin jiru. Maal agarsiista? Eenyutu si amana? Yeroo hundaati haarawa track recording kan kee 0 duubatti yoo deemanii ilaalan wanni kan kee hin beekamu. Yoo wanni amma waggaa 4 gahe kun waggaa 14 gahe dhaabbanni kun dhaabbata gurguddaa sagalee guddaa qabu kan waan ajaa'ibaa hojii ta'uuf deema. Kanaaf akka Jarmaniitti akka biyya kanaatti ummata qabdu maallaqa qabdu beekumsa qabdu muuxannoos qabdu waa hedduu hojjechuu dandeettan wanni hagammaa hojjetan waan hedduu gaariidha. Kana caalaa hojjechuu wanni isin dhoorgu wanni isin daangessu hin jiru waan gaarii hojjedha cimaa nuufis barnoota fakkeenyummaa gaarii ta'a. Egaa itti milkaaha imala kana imala dheeraa kan 14 kana kan 40 waaqni isin haa godhu rabbiin isin haa godhu jechuun barbaada. Hedduu galatoomaa ulfaadha. Doktora keenya Doktor Nasruu Hasan hedduu galatoomaa ulfaadha. Dhaamsa jabaa dhama qabu nuuf kennanii irra deebinee hedduu galatoomaa ulfaadha isin jenna.